The United States imports almost no oil through the Hormuz Strait and won't be taking any in the future. We don't need it. We haven't needed it and we don't need it. Yaram Caamsaa 2026 seenaan waraana galaanaa bifaaraan kutannoo fi ofitti amanamummaa guddaan barreeffamaa jira. Raayyaan Waraana Iiraanii fi Eegduun Warraaqsaa Hulaa Hormuz dhuunfachuun doonii waraanaa Ameerikaa irratti tarkaanfii fudhatanii jiru. Akka gabaasni waraanaa maddeen Iraan irraa ba'e ifa godhetti dooniin waraanaa Ameerikaa tokko akeekkachiisaa humna galaanaa Iiraan tuffachuun naannoo buufata Jaask keessaan Hulaa Hormuz seenee daangaa birmadummaa cabsinee dabarra jechuun yeroo yaalu Iraan misaa'eloota lamaan doonii waraanaa Ameerikaa kana rukuttee jirti. Bal'ina isaa qabannee jirra. Gaazexaan beekamaan Ameerikaa Wall Street Journal maddeen Iraan waabeeffachuun ragaa onnee Pentagon dhaabuu saaxilee jira. Akka gabaasaa kanaatti Iraan meeshaalee waraanaa hanga ammaatti hin tuqamnee fi dandeettii haleellaa addaa kan seera waraanaa galaanaa guutummaatti jijjiiruun qabattee eegaa jirti. Humnoonni galaanaa Eegduun Warraaqsaa Iraan dhiibbaa dhiyaa hunda cabsuun galaanota Baha Giddu-galeessaa keessattuu Hulaa Hormuzii fi galaana Faaris keessatti seeraa fi ajaja haaraa labsuu isaanii beeksisanii jiru. Bal'ina isaa ni dhageessu. Dubbiin Tiraamp kutaalee Filooriidaa irraa dhageessise of tuulummaa fi dhaadannoo waraanaatiin kan guutamedha. Waraana Iiraan akkuma xumurreen hatattamaan dhimma Kuubaa ni goolabna jechuun addunyaa naasisee jira. Wanti caalaatti onnee namaa tuqu garuu dhaadannoo isaa isa lammaffaati. Dooniin waraanaa keenya isheen guddittiin waraana Iiraan irraa yeroo deebitu arguu qofaan Kuubaan harka kennachuu qabdi. Biyya Fidel Castro Kuubaa irratti Tiraamp maaliif fuula isaa naannessee dhimma kana seenaa faana wal qabsiisuun bal'inaan qabannee jirra. Yoo gaxumuraatti nu faana turtan iccitii bal'aa ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyyaa ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Haga xumuraa qophii keenyaatti turtii gaarii. Bishaan galaanaa Arabaa fi Hulaa Hormuz inni kanaan dura ulaa daldalaa fi dhiigaa dinagdee addunyaa ture. Har'a gootummaa fi onnee sibiilaatiin ijaarame diina of tuulaa jilbeenfachiisuuf awwaala sibiilaatti jijjiiramee jira. Osoo pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp masaraa Waayit Haawus keessa taa'ee dooniiwwanii fi daldala addunyaa tiksuuf ulaa piroojeektii bilisummaa eegallee jirra jechuun loltoota 15,000 xiyyaarota waraanaa 100 olii fi dooniiwwan misaa'elaan guutaman gara Baha Giddu-galeessaatti guuree dhaadataa jiru. Dhugaan lafarraa fi galaanarraa ba'aa jiru garuu guutummaatti faallaa kanadha. Guyyaa Har'aa Caamsaa 4 2026 seenaan waraanaa galaanaa bifaaraan kutannoo fi ofitti amanamummaa guddaan barreeffamaa jira. Iraan isheen diinni dhiibbaa dinagdee fi waraanaatiin ishee laamsheessuuf abjootu tarkaanfii seena qabeessaa fi madaallii addunyaa garagalchuun fudhattee jirti. Raayyaan Waraanaa Iiraanii fi Eegduun Warraaqsaa Hulaa Hormuz dhuunfachuun doonii waraanaa Ameerikaa ija jabeenyaan tarkaanfii irratti fudhatanii jiru. Akka gabaasni waraanaa maddeen Iraan irraa ba'e ifa godhetti dooniin waraanaa Ameerikaa tokko akeekkachiisaa humna galaanaa Iiraan tuffachuun naannoo buufata Jaask keessaan Hulaa Hormuz seenee daangaa birmadummaa cabsinee dabarra jechuun yeroo yaalu deebiin argatee jecha dippiloomaasii osoo hin taane bakka misaa'elaa ture. Iraan misaa'eloota qaraa lamaan doonii waraanaa Ameerikaa kana rukutuun utubaa ittiin socho'u cabsitee fuula isaa deebifatee qaaniidhaan akka baqatu dirqisiiftee jirti. Meetaatee kana gadi fageenyaan haa xiinxallu. Ameerikaan isheen addunyaa eegna jechuun doonii ofii isheetiyyuu misaa'ela Iraan jalaa eeggachuu dadhabdee jirti. Kun kufaatii teekinooloojii Ameerikaadha. Tiraamp piroojeektii bilisummaa labsee osoo xiyyaarri isaa 100 samiirra naanna'u dooniin isaa rukutamee jilbeenfatee. Kun Iraaniif injifannoo waraanaa qofa osoo hin taane injifannoo sammuu fi madaallii sodaa addunyaatti agarsiisudha. Iraan asirratti dhaabbannee wiirtuun ajajaa waraanaa Kaatama Lambiyaa isa qindoomina waraanaa olaanaa hoogganuun labsii seenaa fi birmadummaa addunyaa raasuu dabarsee jira. Ammarraa eegalee Hulaa Hormuz keessa qaxxaamuruun dhorkaadha. Dooniin kamiyyuu eeyyamaa fi qindoomina humna galaanaa Iraaniin alaa as keessa darbuu hin danda'u jechuun murtiidhumaa kennee jira. Dabalataanis humnoonni alagaa keessattuu waraanni Ameerikaa yoo daangaa kanatti dhiyaatan battalumatti ibiddaan adabamu jechuun akeekkachiise. Kun Iraan guutummaatti qoftummaa galaanichaa of harkatti galchuu ishee mirkaneessa. Ameerikaan mirga galaanaa jechuun yeroo iyyitu Iraan ammoo bishaanii fi dacheen kun kan keenyaa seera kan baasunudha jechuun
of tuulummaa dhiyaa kuffistee jirti. Wanti caalaatti onnee peentaagoonii fi michoota Ameerikaa dhiphisee garuu kaartaa haaraa humna galaanaa Eegduun Warraaqsaa Islaamaa Iraan har'a ifa godhedha. Iraan daangaa to'annoo ishee Hulaa Hormuz dabalatee bal'isuun daangaa haaraa sarartee jirti. Akka kaartaa haaraa kanaatti to'annoon Iraan dhiyaan odola Qeeshmirraa ka'ee hanga Al-Quwayn yookaan Emireetii Arabaatti bahan ammoo Jabal Mubaarak Iraan keessa jirurraa ka'ee hanga Fujeeraam Emireetiitti akkatti labsitee jirti. Kana jechuun Iraan hulaa dinagdee addunyaa guutummaatti haguuggii waraanaa ishee jalaa galchitee jirti. Tarsiimoon Iraan kun ergaa waraanaa qofa osoo hin taane kufaatii dinagdee addunyaa hiddaan qabatee jira. Dhaabbanni daldalaa galaanaa Biriiteeniif basaasonni dhiyaa dhiphinaan iyyanii jiru. Sababiin isaa dooniin daldalaa fi boba'aa baatu tokko Fujeeraarraa maayilii 78 gara kaabaatti fagaattee iddoo murteessaa fi morma dinagdee ta'etti meeshaa hin beekamneen rukutamtee jirti. Paayilettiin doonitti miidhaa qaamaa doonirraa ga'e yoo mirkaneessu lubbuun namaa garuu hin darbine. Maaliif Fujeeraan xiyyeeffatamte iccitiin isaa? Fujeeraan buufata boba'aa addunyaa keessaa isa guddichaa fi iddoo dooniiwwan boba'aa guuttatanidha. Iraan yookaan michoonni ishee iddoo kana yeroo rukutan ergaan dabarsan baay'ee ifaa fi qaradha. Tiraamp loltoota 15,000 fi xiyyaaraa 100 fidee isin eega jechuun abjuudha. Nuti yeroo barbaanne iddoo nu barbaachisetti hidda dinagdee keessanii kutuu dandeenya kan jedhudha. Ogeeyyiin dinagdee addunyaa ammaam of wallaalanii jiru. Gabaan boba'aa raafama hamaa keessa seenee jira. Sodaa waraanaa dooniiwwan inni bara 1980 deebi'eera jedhan. Gatiin boba'aa fi kafaltiin inshuraansii dooniiwwan galaana kana qaxxaamuranii samii tuquuf jedha. Iraan meeshaa waraanaa doolaaraa biliyoonaan lakkaa'amutti osoo hin hajamin madaallii sodaa fi to'annoo galaanaatiin dinagdee Ameerikaa fi addunyaa jilbeenfachiisaa jirti. Walumaa galatti seenaan waraanaa Har'a Baha Giddu-galeessaatti barreeffamaa jiru. Seenaa teekinooloojiin of tuuluu warra dhiyaa kufaatiidhaan goolabame gootummaa obsaa fi sammuu qaxalee Iraaniin mo'atamedha. Ameerikaan piroojeektii bilisummaa jettee waraana labsiteellee Iraan misaa'ela lamaan doonii waraanaa Ameerikaa kuffistee kaartaa haaraa baasuun bilisummaan dhugaa kan abbaa biyyaatti jechuun deebisteefii jirti. Galaanni Arabaa fi Hulaan Hormuz amma bishaan nagaa osoo hin taane kiyyoo sibiilaa Iraan diina isheetiif qopheessiteedha. Ameerikaan ammoo kiyyoo kana keessatti hudhamtee injifannoo malee dhiigaa fi salphinaa dhandhamaa jirti. Iraan tarsiimoo waraanaa guutummaatti garagalchuun balii galaana jalaa iccitii sodaachisaa fi sammuu namaa hadochuu baasee jirti. Waraanni ammayyaawaa qawwee fi raadarii qofarratti hirkachuu dhiisee gara waraana dhaloota haaraa kan madaallii baramee hunda diiguutti ce'aa jiraachuusaa dhugaan haaraa kun ni mirkaneessa. Gaazexaan beekamaan Ameerikaa Wall Street Journal maddeen Iraan waabeeffachuun ragaa onnee peentaagoon raasuun saaxilee jira. Akka gabaasa kanaatti Iraan meeshaalee waraanaa hanga ammaatti hin tuqamneef dandeettii haleellaa addaa kan seera waraanaa galaanaa guutummaatti jijjiiruun qabattee eegaa jirti. Iraan dooniiwwan waraanaa Ameerikaa gurguddoo kuffisuuf misaa'ela yookaan saamandariinota idilee qofarratti hin hirkattu. Wanti hunda caalaa addunyaan asisee fi ajajoota waraanaa bitaa galchi garuu yaadama dolfiinota boombii baataniiti. Bineensota galaanaa qaxaleewwan kana leenjisuun boombii fi albuuda dho'uu itti hidhanii dooniiwwan waraanaa Ameerikaa barbadeessuuf qopheessuudha. Tarkaanfiin kun ija waraanaatiin yeroo ilaalamu gocha ajaa'ibsiisaa fi eegumsa diinaa kan cabsuudha. Dolfiinonni kunniin sagalee malee shakkii diinaa tokko malee bishaan jalaa doonii diinaatti dhiyaatu. Achiis iddoo laafaa doonichaa yookaan qaama bishaan jalaa irratti boombii kanaan of dhoosanii balaa guddaa geessisu. Tarsiimoon kun ogeessummaa waraanaa waliin genne yookaan waraana madaallii hin qabneeti. Ameerikaan doonii waraanaa guddaa fi teekinooloojii qaalii qabaachuu dandeessi. Iraan ammoo hanqinoota kana cufuuf maloota hin eegamne fayyadamti. Saamandariinonni xixiqqoon baasii xiqqaan oomishaman boombii bishaan jalaa warra hayyuu dirooniiwwanii fi ammoo meeshaalee baayoloojikaalaa yookaan bineensota galaanaatiin diina laamsheessuuf hojjechaa jirti. Kaayyoon isaas ifadha. Meeshaa diinni hin eegneen kasaaraa guddaa diinarraan ga'uudha. Garuu gaaffiin guddaan as jira. Kun dhugumatti meeshaa waraanaa lafarra jirudha moo waraana sammuu diinaa burjaajessuuf yaadamedha? Seenaa waraanaa keessatti bineensota galaanaa fayyadamuun haaraa miti. Ameerikaa fi Raashiyaan kanaan dura dolfiinota fayyadamanii boombii bishaan jalaa barbaadaa fi eegumsa galaanaa gochaa turan. Garuu gara meeshaa haleellaatti jijjiiruun to'annoo guutuu fi qulqullina raawwii waan gaafatuuf mallee falmisiisaadha. Dolfiiniin kun kallattiin gara doonii sanaa deemamoo ni burjaajaa kan jedhu gaaffii teeknikaati. Siyaasnii fi dhimma nageenyaa kan Baha Giddu-galeessaa yeroo ammaa qarqara obomboleetti dhumarraa kan dhaabbate fakkaata. Madaalliin humnaa inni yeroo dheeraaf biyyoota dhiyaan hoogganamaa ture guutummaatti lafaan dhaamaa kan jiru yoo ta'u iccitii sodaachisaan Iraanii fi deeggartoota ishee irraa ba'aa jiru. Madaallii haaraa uumuu fi humna Ameerikaa jilbeeffachiisuu kan akeekudha.
humnoonni galaanaa Eegduun Warraaqsaa Iraan dhiibbaa hunda cabsuun galaana Baha Giddu-galeessaa keessattuu Hulaa Hormuzii fi galaana Faaris keessatti seeraa fi ajajaa labsuu isaanii beeksisanii jiru. Labsiin kun seera idil addunyaa yookaan dhiibbaa dippiloomaasii Ameerikaatiin kan daangeffamu osoo hin taane hoggansa seena qabeessa Ayatollah Mujtabaa Kaamenem hogganaa olaanaa Iraan Haaraa jalatti kan raawwatamudha. Kun Iraan Hulaa Hormuz amma booda akka daandii bishaan idil addunyaatti ilaaluu dhiiste akka qabeenya madda dinagdee fi meeshaa waraanaa mataa isheetti fudhachuu ishee mirkaneessa. Ittaanaan afyaa'ii paarlaamaa Iraan Alii Nikzaad wanta namoonni baay'een dhoksuuf yaalan afaaniin ifatti baasee jira. Inni Hulaa Hormuz boombii niwukileeraa Iraan jechuun moggaasee jira. Asaan kun of jajuu qofa miti akkuma boombiin niwukileeraa biyya tokko badiisarraa oolchuu yookaan diina sodaachisu Iraaniif Hulaan Hormuz isa dhiigni dinagdee addunyaa boba'aan keessa yaa'u dhorkuun yookaan to'achuun humna niwukileeraa caalaa diina ishee keessattuu Ameerikaa fi Awurooppaa dhiphisuu akka danda'u agarsiisa. Nikzaad itti fufuun Hulaan kun gara haala isaa duraaniitti gonkumaa hin deebi'u. Ameerikaan naannicha keessatti ufaatii istiraateejii mudatteetti jechuun ibsee jira. Wanti haala kana caalaatti xaxamaa taasisuun gochaalee qabatamaa Iraan eegalteedha. Iraan Hulaa Hormuz keessatti gibira darbiinsaa dooniiwwan irratti fe'u. Dooniiwwan daldalaa fi boba'aa Ameerikaa yookaan Israa'el wajjin hidhata qaban adamsuu fi dhorku akkasumas daldala boba'aa akkaataa dantaa isheetti qajeelchuu jalqabdee jirti. Kun Ameerikaadhaaf qormaata ulfaataa fidee jira. Waraanni kun erga eegalee Iraan madaallii waraanaa harka isheetti galfachuu qofa osoo hin taane dinagdee addunyaas dirqisiistee waraana kana keessaa seensistee jirti. Inni meeshaa ammayyaawaa fi doonii waraanaa gurguddaa qabaachuu danda'a. Garuu Iraan Hulaa Hormuz cuftee boombii niwukileeraa ishee bishaan irraa kana gadi dhiisuun yookiin haqaan mari'annaa yookiin ammoo addunyaan waliin beelofti jechuun seenaa diddaa fi birmadummaa bifaaraan barreessaa jirti. Osoo qilleensi Baha Giddu-galeessaa Arabaaruudhaa fi dho'insa misaa'elaa waraanaa Iraaniin ukkaamee jiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ija isaa gara baarraa kaasee dhiphinaa fi obomboleettii waraana Haaraa gara fuuldura isaatti jechuunis gara dachee Laatiin Ameerikaa addattis gara odola diddaa fi seenaa hubaatti naannessee jira. Wanti raawwatamaa jiru kun tapha siyaasaa idilee miti. Inni waraana sammuu of tuulummaa humnatti fayyadamuu fi xaxaa seenaa jaarraa tokkoof walakkaa lakkoofsisee bifaaraan dammaqsuudha. Seenaan dhala namaa yeroo irra deebi'amu arguun nama ajaa'ibaa. Addunyaan ammayyaawaa kun keessattuu hariiroon Waashingitanii fi Hafaanaa madaa waggoota 60 olii hin qorre qaba. Erga warraaqsi Kuubaa Fidel Kaastroon hoogganamu bara 1959 milkaa'es Kuubaan funyaan Ameerikaa jala teessee sibiila qaraa Waashingitanii waraanuu taatee jiraattee jirti. Waraana qabbanaawaa keessaa hormaata misaa'ela Kuubaa bara 1962 irraa kaasee Ameerikaan Kuubaa jilbeenfachiisuuf uggura dinagdee isa hunda caalaa duula basaasaa fi yaalii fonqolcha mootummaa hedduu raawwattus odolli xiqqoon tun akka gaaraa jabaattee dhaabbachuu isheetiin seenaa dinqisiisaa galmeessitee jirti. Har'a immoo Tiraamp seenaa kanaa xaa'uuf xumura fiduuf waraana haaraa labsaa jira. Haasaan Tiraamp sanbataa kutaalee Filooriidaarraa dhageessisee of tuulummaa fi dhaadannoo waraanaatiin kan guutamedha. Waraana Iraan akkuma xumurreen atattamaan dhimma Kuubaanii golomna jechuun addunyaan asisee. Wanti caalaatti onee namaa tuquu fi ilaalcha Tiraamp agarsiisu garuu dhaadannoo isaa isa lammaffaati. Dooniin waraanaa Keenyaa isheen guddittiin waraana Iraan irraa yeroo deebitu arguu qofaan Kuubaan harka kennachuu qabdi. Kun waraana qawwee qofa osoo hin taane waraana sammuu fi sodaati. Tiraamp Iraaniin waraanuudhaan meeshaa waraanaa addunyaatti mul'isee fayyadamee warra afaan dhukaasa malee sarmisiisuuf abjootaa jira. Abjoon Tiraamp kun sababa malee hin uumamne. Torbanoota muraasa dura Ameerikaan michuu Kuubaa ishee guddittii fi onnee dinagdee Laatiin Ameerikaa kan taate Venezuelaa irratti xiyyeeffachuun pireezidaantii Niikoolaas Maaduroo aangoorraa dhiibdee buqqisuu fi utuu isheetiin ofitti amanamummaa guddaa argattee jirti. Kufaatiin Maaduroo Kuubaa harka tokko dhabsiisee jira. Sababiin isaa Venezuelaan madda boba'aa fi deeggarsa dinagdee Kuubaa turte. Tiraamp utubaa kana jalaa dhiibee kuffisuun isaa amma tulluu Kuubaa irratti rasaasaa xumuraa dhukaasuuf yeroon geera jechuun akka amanuun isa taasisee jira. Garuu Tiraamp dhaadannoo afaanii qofatti hin dhaabbanne akka qondaaltonni masaraa Waayit Haawus ifa godhanitti. Tiraamp guyyaa jimaataa ajaja raawwachiisaa haaraa kan uggura dinagdee Kuubaa irratti kanaan dura hin argamne cimsuutti mallatteessee jira. Uggurri kun uummata Kuubaa hargansuu dhorkuuf kan karoorfamedha. Innis qaamolee dhuunfaa, dhaabbilee, eegdota nageenyaa Kuubaa fi sirna mootummaa biyyattii deeggaran hundarratti xiyyeeffata. Iccitiin uggura kanaa inni hunda caalaa fi sibiila hudhaa ta'e garuu uggura sadarkaa lammaffaa jedhamudha. Kana jechuun dhaabbanni alaa biyya kamiyyuu irraa dhufee Chaayinaa, Awurooppaa yookaan Raashiyaa dameewwan inerjii ittisaa albuuda baasuu yookaan faayinaansii Kuubaa wajjin daldala yoo godhe Ameerikaan dhaabbata sanaa addunyaa irratti adabdi jechuudha. Kun Kuubaa guutummaatti lafarraa kukkutee akka biyyaatti hafuura dhorkuuf qophii xumuramedha. Haa ta'u malee Kuubaan biyya sodaattee boossu miti.
pireezidaantiin Kuubaa Miigel Diyaaz-Kaaneel murannoo guutuun ba'eem tarkaanfii Ameerikaa kanaam uggura bineensummaa fi duguugaa sanyii jechuun ifatti balaaleffateem. Ameerikaan humna waraanaa addunyaa irratti guddittii ta'uu ishee fayyadamteem. Of tuulummaa fi doorsisaan biyya keenya miidhuu barbaaddeem garuu nuti hin jilbeenfannu jechuun dhaadateem. Wanti caalaatiim haala kanaam hawwataa taasisuu yeroo uggurri kun itti labsamedha. Ministeera dhimma alaa Kuubaa Bruno Rodriguez ibsetti Ameerikaan uggura kana kan labsiteem guyyaa hojjettoota addunyaatiim. Guyyaan uummanni Kuubaa bilisummaa fi aarsaa hojjettoota isaa itti ayyaaneffatu sanattidha. Kun adabbii waliigalaa uummata Kuubaa irratti raawwatamedha. Garuu uummanni keenya doorsisa kanaan hin sodaatu jechuun onnee diddaa waggoota 60f dhiiga Kuubaa keessa ture sanaam deebisee dammaqsee jira. Walumaa galatti dirreen siyaasaa addunyaa ammaa bomboleettii haaraa keessa seenaa jira. Tiraamp waraana Iraan soo hin qabbanaa'in doonii waraanaa koo ilaaliitii harka kennadhu jechuun Kuubaa jilbeenfachiisuuf yaalaa jira. Garuu seenaan akka nu barsiisutti dacheen Laatin Ameerikaa keessattuu Kuubaan meeshaa waraanaa caalaa onnee diddaa fi haqaa hidhattee jiraatti. Tiraamp dinagdeedhaan hudhee ajjeesuuf kiyyoo isaa diriirsee jira. Garuu Kuubaan akkuma pireezidaantota Ameerikaa 10 duraam ofirraa fashaleessitee abjuu Tiraamp kanaam murannoodhaan daawwachaa jirti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolamaa kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Gaxumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.